اسمع سيدوني ناسهم بدون سيدوني ناسهم بدون سارة سيدو من الرجال التيبناش أنا نفسي والجالة سيدو من الرجال التام حبيبي إيه ودهريان أما هنجز تشلو كذا سورايزا سادة من الرجال سادة سيدو حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتني كبجمتو دافي وردفتو هنا جرتو بغنو جراتني ورطا أمنتي بالي أشما كفوني سنين سرعة كبجمتو دافي وردفتو هنا أكمي نغانو قبضني بغنو جراتني نتي جرى الله الحمد لله قلت ربي ديبي فترة هراس عادة مال قبضتي رفتي مالي نرفتي شو كسنين ولو جسورة هرانتنا وان أدى وان الزعيبة قبضتي سنين رفتي جسورة wanti addaa wanti ajaa'ibaa wanti saadaan qabattee dhufte sun maali laata jechuun keessanii oolu jechuudha. Roozaa irratti shirooyii yaaduu deema. Isiin ammaaf na bira hin jirtu gara shintimeetii achi dargee jechuudha. Handafeetiin kaameraa kiyya dhuunfadheetiin irratti dalaguu deema jechuudha. Na roozaan ammallee Saidoo irraa garaa hin muranne ni jaalatti jechuudha. Akkuma viidiyoo Saidoo gadhiisi tokko irratti galee argitan jechuudha. Ni jaalatti. Garuu waan gootu wallaaltee jirti. Qalbiin isii bakka lama taatee jirti. Itti heerumuufis akka dhabdee dhiisuufis akka dhabdee jirti. Qalbiin isii garaagaran akkana ta'aa jirti jechuudha. Ani wallaa gorsuu ture jechuudha. Ani amman tanallee gorsaa ture jira. Saidoon nama gaariidha. Saidoon nama bultiifsiif ta'uu itti heerumu jechaanii jira. Garuu ammoo isii harka sumayyaatirraa nyaadheetiin akkamittiin jaarsisiitti itti heerumaa wanti akkanaa hin barbaachisu. Anallee boru waan nama mudatu hin beeku. Kanaafuyyuu qalbiin tiyya cabuu wayyaa qalbii sumayyaa cabsuu irra jette akkuma viidiyoo irratti argitanii jechuudha. Akkas jetteetumaan didaa jirti garuu ni jaalatti malee waa baay'ee keessatti akkana gisee keessatti gadi teezzabee ilaalu waa baay'ee argeetiin hin jira jechuudha. Garaa irraa murannee ammallees roozaan jechuudha Saidoo irra ni jaalatti sirriitti jaalatti. Kanaafuyyuu anta namaa jechuun deemanii beektanii akkuma viidiyoo irratti argitanii jechuudha. Garuu mootuu dhugaa miti wanti qalbiidha Saidoon qalbiif jedhee jechuudha. Ani bakka ayilatina diddee sa'aadaa fuudhaa jedhee viidiyoo irratti argitanii jirtanii argitan jedheetiin yaada jechuudha. Warroon hin arginis jaanala Saidoo jala dhaqaatiin hin seenaa laala. Ani bakka ayilatina diddee Saidoo fuudhaa erga atina diddee sa'aadaa fuudhaa jedhee Saidooni garuu qalbiidha malee dhugaa miti jechuudha. Ani mootuyyuu maal jechuun deemanii beektanii viidiyoo laalaatiin wayi Saidoon si fuudhanaan jedhee bar eegatitti heerumuu diddee anatitti heerumaa. Saidoon na jaalataan illee hin jaaladhaa kun si fuudhayyuu naan jedhee hin argitu jedheeni piraank irratti dalaguu deemaa jechuudha. Hagamta karaa ammallee kutannoo isaa irraa kutattee jirti murraa hin kutannee kan waliin arginu tahaa roozaan Saidoon ni jaalatti garuu akka gootu wallaaltee jirti. Qalbiin isii yookaan gara na raafamti yookaan gara raafamti hin beekne wallaahi inshaallah maraafuyyuu rabbiin keenya haa godhu keenumaa fi kaameraa kiyya irratti ol deemteetiin hin jarjaraa jira. Kaameraa kiyya dhuunfadheetiin caqisiitumaan viidiyoo kana laalaa jechuudha. Viidiyoo amma Saidoon ergatina diddeen sa'aadaa fuudhee jedhe kana caqisiitumaan viidiyoo kana laalaa jechuudha. Maraafuyyuu kaameraa kiyya dhuunfadheetiin taa'ee isii eegaa waan isiin nuun jettu kan waliin arginu tahaa jechuudha. Yookaan akkamittiin akkana narratti waan akkana yaadda jetti nayyuun dhiisu ta'a. Maraafuu hanga dhumaattiin wajjin turaa isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa isin jaalannaa isin kabajnaa hanga dhumaattiin wajjin turaa kaameraa kiyya dhuunfadhee taa'ee seena. Mau lo kurang dari tadi? Enggak aku sih. Enggak ada foto di bekate. Lagi bute. Zivilnya kan sudah umumnya ini kan. Malah sih video nanti terus. Gimana? Akan mau tahu mereka mau kata ada jero kamu mati. Itu kita ada lagi jadi. Itu kita terangkan ini. Sih kira ada murumi. Masih murah deh. Akan sih kan? Apa itu video berapa? Kau kasih itu? Kau kasih itu? Kami di sini. Ya ada Saidoo di jalan pekat. Ya berarti dia wan Saidoo mati sih kami cuman kayak sewan Saidoo melihat zamuni kan orang berasing kayu Saidoo nama gari ya sih tuh ini balik. Saidoo wallahi ya nanti itu kan lebih ke Saidoo. Kak Saidoo nama. Jurua dunia rati ilmin ira ke Saidoo ni jurada ya. Saidoo bar kalipeng ka ajaten ka gusten hulum bodda to Saidoo. Mari istri, marah. Bahasa wanita Saidoo di sebelah kasih. Dia cuma ini beda kakak nomor lagi biasa aja. Wah, gara dia, wah. Kau kasih tadi.
Ini kok kayak gitu mah. Si Amarif hati sih kok radio kan masyaallah Amarif baru cuci entah. Amarnya amarnya bikin salam nacu. Orang sebab ya ini kan. Si anak mau gambar suka banget mau baru. Oh ini dia tuh lah kan gizi waya tuh lah biti net. Hanya kasih. Zamani hatu tol tiga ratus sebelum itu. Masyaallah. Masyaallah nak dia boleh dia boleh ni ya. Ya boleh dia masyaallah seraja dia. Masyaallah. Akan tahu tu demi. Mari dia masyaallah zamani kan awal. Jangan kan teh. Si jalan-jalan aja dia kita Dia jalan-jalan. lagi apa dia jurung kamu kan gitu. Video nak orang bangun kan mau bola. Interang. Sila unan misi ura kabu kamera makata. Akat kita ikat dalam warap dare. Si Mila kena jurung langka. Si waktu kembali. Kata wah Mila tidak tenang lambas ni tahu na Mila berade. Ina macam dia durba ina apa kalau Durka. dur. Ambil Ama ma fishal kuat. waktu main bazmi ni dia tu. Nih itu jalan kan awak titip dia berarti dia dalam kon ini. Masyaallah. Si kau iro beno yang dari yang gol. Kalau nuga yom jom sih kamu nuga. Ani atiba kata ya ni gade dia biar. Ani jumpa dia bersama. Kata itu dia mun itu jelas. Si Dia wali ini dia wali si mantap top terus. si imbe wala. Wah si kok bang si kan ambil kansu kalau malah kata kan. Itu lagi sa. Imbe kau nak kau kau bayar beli. Akan gemucu bak ain serani. Gemucu nak tiga lagi. Farahan. Farah kalbi. Si baraka. Saya tu kau yang ada jangan terlalu kali itu berkabun ada unut. Hai wal jare tarsam. Coba. Me jaro jadi salah di sejarah jenuh. Wallahi makina ini off. Makina di jinni itu be. Oh kasih timah tinggal berarti. Enggak pernah deh. Dalam kata saya dekat tiwan itu si wali nanya deh. Kan tiada nama baru. Nanya deh. Yo ani Saido di sini himit. Si saya tu nak kena yun. Kasteti. Tiang malah mau. Makina na variety kena syurga dah berarti syurga dah tu ni. Mal Saido makina ka pergi tere. Makina bar saya tu awam berarti injip bini bar saada ye. Saya tu kundu berarti dunia ni sama yo kau berarti kita berada ini. Me saada ani tu ni me cakap sini. Ani tu ni jalan tadi. Ni jalan tadi. Aku ni dia tu nama dia nacing kau tu dia. Infedo. Saya dah rana pun dia itu. Bar saya kuna kaya katik abadi. Yo atik abadi. Abaja be. Saya dah kabar cumi kamu ya buna tak tiga tutul tak kata fani itu gitu. Saya dah ada lah dia boleh. Wallahi billahi na. Anak kita semuanya lah sono. Tiba ni kan wadah no. Tiada sudah dia boleh. Apa ni sudah tu? Yang mau juga jalan tu jipitu. Si. Saido baru macam lagi ni video orang lagi ni saya. Badi. Si video orang lagi ni. Badi kan aku biar gara aku ni. Si wan jadi kaya badi. Si tu sendiri ya. Tu sendiri si. Berarti garosa ni di sana boleh jadi kasih. Kalau aku kamu suka dari. Akam nak buat hari ni gambar cisa. Gambar di Saido orang kata dia beti. Infedu terum barbaru jadi tapi kalau kamu kena kena share kalau kau nak jalan ada tani kamu kena kasih share kalau sana terum beti. Saya jauh muda baka. Sisi muda dan itu dia. Saya cakap nana tu kan anak wanita sama kata. Buat apa aja sih muda dan itu saya itu ni. Hai. Saya tu kalau jira dua jira. Kan bikin itu juga dia boleh sih ada boleh kau dan dia ni ada boleh sahaja kan. Aku sih nak hal sih budak muda boleh dunia siapa dan itu. Ati ini memang gambar dah saya si boleh. Emang kan mana ada dia itu. Hai. Video dan perkenalan kesenian dari TV yang lain. Kayak nanti di saat aku berkata. Kasih. Ya boleh tidak aku bumar kita anak awam berbado baik dan seido hinjala dah isi taraf bihin berbado Masya fadare kena seido nama ubah singgara kira itu dah menang maksudnya Walau tiwali nasa ni beta. Hai. Walau ni nasa ni beta. Istemi re. Bakal jadi semat asal. Antri dia minta kemana jalan tadi ya kalb. Tahu apa? Akan jalan tadi seido. Bakal jalan dia. Kalau jalan dari video. Ayah di sini masih ada siapa cus? Mal, saya tu jalan sini dengan kamu.
Dhiistee walii gala dubbii erga dhiistee karaa irraatti godhee haa kennu jala maal bishaan nutti taasisuu jala deemte. Atam saada dhuguma jedha Sayyidoo jaalladhee dhugumaan akkas na jechuudha. Jaalladhee dhugumaan jaalladhe. Qalbiin tee cabtu feeta. Maa qalbiin kan maas cabdina dhiistee misee ga dhiiste nu dhiise karoosa. Saada barani ani yoo dhiise olee. Yaa boleetti yaasi wajjin haasaa hunda qabu nu dhiisne Sayyidoo suuraa isaa ilaalaa gaasiin bareedaa. Mataan isaa kun malaaxaa garuu ni bareeda bakka ofitti nama harkisa. Antu qofaa isa laalee jaalladhe ni beektaa mataa isaa malaaxaa kana laalee jaalladhe. Ni bareedu lalle. Mayyee jaaladhe. Jaaladhe. Duraan waan jaalladhaa sitti ni malee sidoo isa garuu. Maal ta'u isa laalata? Isa laalaa siree suuraa isaa laalee tuma quufaa suuraa isaa bareedini. Hiriyyaan zamana osoo waliin nyaatan nama nyaattee jechuun dhugaadha. YouTube keessa yoo seenu isa laala. TikTok irra yoo seenu isa laala. Suuraa isaa kana waa bareedaa kana laalee. Si ergis miraalle? Kana ergi. Habibi. Inni dubbatta. Saada rabbi jedhee qaanfodhaan hiriyyaalatti nama jaalladhee dhiise. As keessa jira laasee tura as keessa. Saada nama jaalladhee dhiise xiqqishuma siin qabu xiqqishuma siin. Dhiistee miidha dhiistee. Akkati Sumayyaa jecha Sayyidoo dhiiste asii jedhee Sayyidoo dhiisa. Hiyyaadii waan akkasii. Hiyyaadiin as keessa laa sammuu kana keessa. Hidee godhu waan akkasii hiyyaadii. Si jedhee Sayyidoo dhiisettee xiqqooma isii. Ishee xiqqooma isii. Saada yoo qabdamu manaa mana isaa. Manaa wayitiin isaa yaabaleetti innis kaasee waliin haasa'uu fedhu. Sayyidoo waliin haasa'uu fedha. Saada Sayyidoo manarra jaallattee binnash. Osoo anaaf si wal jaalladhu Sayyidoo narra jaallattaa? Habibi. Bade hiriyyaan amma hin jirtu jedhu qaba. Suuraa isaa. Saada mana kana Saada Sayyidoo Habibi. Siga jaalladhee wallahi Sayyidoo jaalladhee jaalladhee. Inni qalbiif si fuudha jedhaa jira. Qalbii miti. Gawwitti. Gawwaadhaati yeroo bara. Adda goon wal fuudhuu deemtee Sayyidoodha. Wal fuudhuu deemna. Hai. Yoo ati Sumayyaa jecha Sayyidoo dhiisa, si jechi Sayyidoo dhiisa. Angaraas nyaata hiriyyaan nan teenaa jecha akkamitti nama jaallatee sirriitti carraa gaarii. Habibti. Kasi dubbii. Hai. Yoo nama biraa sirra hiriyaa ati jaalattee yoo asirra jaalladhe inni si dhiisee hin jaalladhe rakkoon qabu. Jechuun yoo dhiise kaa rakkoon qabu. Yoo an dhiise rakkoon qabu yoo jaalatte. An dhiisee miidhee bakka. Egaa an dhiise rakkoon qabu yoo jaalatte. Ayyan ila bukari heeruma. Heerumi deemi amma sa'aatii ammaa kana. Sa'aatii ammaa kana deemi. Yoo ada bukari ittiin heerumne hayyee heerumne jaarsan keessanitti anillee ilmaan keessa si guddisaa akkam. Badde bareedaa baasila ilmaan tataa gootee dhaa guddisaa. Yoo ati Sayyidoo heerumte anillee bukari ilma heeruma. Hayyee. Naan biri. Sayyidoo kiyyaa Sayyidoo Habibi. Isaa kana bu'uura waan akkanaan dalagee baranna bu'ata kan. Sekarang video para mana ini? Saya video saya ramu muri lah azra. Erga video kasa ada hula kak. Jadi Saada cokgaran aku mau prank video waraabdee video waraabu jirti. Ati Sayyidoo dhiiste moo dhiisne? Saada garan London dawwaatiriyaa fi yaa miti yeroo dhiiste moo hin dhiise bakka. Bakka akka hundi isaa sumaatu jira. Maa hinaaftu bututtu. Maa hinaaftu. Saada Saruan gootu cor adurre. Saada yeroo gummaa nama Sayyidoo jaallatu deemtaa itti heerumtaa. Gurrateetiin dhageettee mi'a buleetiiti. Eessi fuudhaa siin jee bari. Bakka ammaarree wal fuunaan dhiise bakka irraa godhee buleetiiti. Garuu si das jira taa akkuma si namni dheeraa si miidha. Akka jaalalaa das. Taa booda hin miidhamta. Hin miidhamu. Taa itti danteetuun keetu taa. Hin miidhamu. Maaliif? Taa Sayyidoo isa biraa sirra fuudhee. Hafuudhu akka furitti na wallahi. Situ hayyamaa. Hin hayyamaa fe hafuudhu. Aruuza gaarii Saada fi Sayyidoon baga wal fuutan. Hiriyyaan zamanaa hin jirtu. Hiriyyaan sobaa jaarsa nama asumaan jaalatte jechuun adaa dhugaa. Dhugaadhe. Jaarsa namaati. Maa jechuun. Sayyidoon jaarsa gadi. Jaarsa kiyyaa miti kan jaaladhaan kasaa. Dhiise gara akka wayii bulluq na jedha. Nika dhiise kaa bakka. Qalbii kan lama godhin. Isheen hin jaalatin kan dhiise. Akkana guddi. Tabiraa haa jaalatu atumaa jaalattare. Tabiraa jaalata. Osoo jiru akkamitti biraa jaalata. Ganaa kaasa iddoo dhala biraa ijumaan hojii dheeraa argamu ana malee hin argitan. Akka teessisee ta'an obboleettii dheeraa akka itti qabaa jabeessu. Hin argita.
Wayo so karaa Saidotti heerumee. Bakka deemu bakka jaalladha hiriyaan akka hin jirre ni beekaa bara. Haa ta'u maa waliin jiraannaa jirra malee rakkoon qabu. Osoo itti heerumeetti ni jiraadde una jalaa fudhachuu qophooyte taa'aa hojjirtu taate. Akkasii waan. Nama irraa fudhachuudhaaf. Kiti baadiyyaan dhugaa isirti qarariyaa sobaa malee. Ati Saidoo hin jaalattaa rabbii. Bakka hin jaaladhaa mita biraa haa fuudhu malee osoo na wajjin nyaattu osoo na wajjin dhuytu osoo akka wal jaalannu akkamiin namaan jaaladhe jaallattaati. Jaalala qaba bakka irraa na qabe. Ani ishii si dhiisee rakkoo. Satima boottaa yeroo mara maa boottu? Bakka haa bu'u himmaa. Akkamitti namaaf jettee nama jaalattu dhiistaati si jamman? Bakka dhiisee bakka dhiisee waan isaan hin dubbatin illee jaalladhu illee rabbi waliif sinaa dhiisu. Yaa rabbi kiyya nama akkasii nan godhini. Hiriyaa gantuu yaa rabbi nan godhini. Amma raafuu biraan keessatti dalagaa jiru viidiyoon akka waraabbamaa jiru argita. Tarsaa baqa qabu. Viidiyoo akkanatti nama waraabanii. Wallaahi billaahi biraan keessatti dalagaa jira Rooza. Wallaahi biraankii. Namni akka waan akkana biraankii nama godhatu. Wallaahi billaahi biraankii kun suuraan nu gadhulle kan Saidootiin biraan kun suuraa kiyya bifti. Saidoo miti ilaala hordoftoota suuraa kiyya nu gadhi. Malee ani suuraa Saidootii miti. Wallaahi suuraa kiyya akkas godhaa jira. Akka nama Saidoo nu godhu. Suuraa kiyya malee Saidoo miti. Wallaahi billaahi biraankii sirriitti dalagee viidiyoo kanallee simaaf dalagee yaadni naa dhufee jennaani maaliif biraankii kana hin dalagneef jedhee simaaf dalage biraankii. Wallaahi billaahi biraankii. Bakka ashira koon qabayye. Malee. Wallaahi billaahi biraankii dama Saidoo illee jechuun kan maa yeroo sanuu qalbiif jedheen argine qalbiidha malee waan dhugaatii miti yaadde jechuun namni kan jiraanne. Akkasii qalbiidha malee kun waan dhugaatii miti ishee. Haa ta'u kaamiin xaafaa lafa mbatu jezaan lafa itti. Biraankii sirra dalagu tura ishee dhiifama naan jedhe kaa biraankiidha. Anuma Saidoo kanaan biraankii kan godhin. Bakka maaliif yaadni kun naa dhufe ni beektaa? Namni kun nama kanarraa garaa dhugaa murate moo hin soolti moo? Muradeedha bakka dhiisee jira. Osoo garaarraa murattee hin boottu kijibdu. Bakka hin dandeenye gaa baranni jaalala jibbeen jenne amma bakka walumaa galatti dhiisii ammoo waa'ee isaa keessaa baisaa dhaayee dhiisii inni illee jireenya isaa jiraatu yoo dhugaa nana wal jaalatanii rabbi waliif sinaa qofa. Waaraa wallaahi billaahi biraankii dabalee takkaan jiran wallaahi osoo rabbii hin godhini osoo waan ta'uyyuu kataatu taate no wanti jechuun hiriyaa irratti hiriyaan waan akkasii ani hiriyaa gantuu miti hagam takkallee nama akkamii akka ta'e illee na beektaa kanaafuu iyyuu biraankii sirratti dalagee malee waan dhugaatii miti dhiifa manarraa ta'ee habiibti tiyya qaalii si jaaladhaa si kabajaa akkuma duraanitti bakka guddaa siif qabaa yoo xiqilee buute qilee si wajjin bu'aa yoo gammadde si wajjin gammada yoo gaddite si wajjin gaddaa ani nama harii nama waliin nyaatee deebi'ee geessee nama nyaatu miti jechuudha kanaafuu iyyuu biraankiidha. Wantoota illee himee giniin ture yeroo duraa jechuun viidiyoo eegalchiisuu biraankii irratti dalaguu deemee itti himee jira. Kanaafuu iyyuu natti hin haarina hiriyaan gantuun hiriyaa akkana kanaa waan akkasii akka hin barreessin asirratti. Ani jiruuti jalatti nama akkasii jibbu. Nama komantii jalatti barkama amma jechuudha amma viidiyoo nuti waraabnee gadhiifne kana osoo waan akeera inni ta'uu ilaalanii hin fixin way akkas ta'e way akkana ta'e jedhanii komantii jalu. Osoo komantii hin barreessin duratti viidiyoon kuni maal akka ta'e hanga dhumaatti laalaatti booda komantii barreessaa isin jenna isin jaalannaa isin kabajnaa biraankii kiyya naa milkaa'ee jira Roozaa xiqqishoo isin boojjisee jira dhimmaan buustee jirti. Kanaafuu iyyuu inshallah rabbiin Saidoo walitti isin haa deebisu isin jira qabaan. Wallahi. Undaku bakka orta polita pero biraankii reegata kira kuma biyesh. Kamera cufee riban jira garaan sana kucira. Kokaa sibiita gabbaadhe akkasiiti hanga viidiyoo taa'anii walitti deebinitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaalannaa isin kabajnaa nagaan nu tura bye bye.